بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخينيا يادا ليوتنا سوشال ميديا رتي ديما توري واي حالا يرو خيرو تنجرو رتي نموني غرين أكمالي غمدي نموني غرين غمچو سنرتي يادا خنته نموني غرين يادا خنمه سنرتي يادا أدا خنته فالا hunga mana deema hunga mas deema hun achi deema yaanni namaa garagara gore yaada garagara gore san walit dhiheessuu irratti maal fakkaata yaanni waan juusan irraayin yaada gabaabaa isinii dubbachuu fedhe wanni ahkaama shari'aatii wajjin wal qabata ilmitti haajamti aqlitti haajamti rabbiin qur'aana isaa keessatti waa dubbateeti inna fi dhaalika la'aayaatin liqawmin ya'qiluun wantoota dubbatame kana keessatti gorsaa jira warra aqlii qabuu fi jee dubbata rabbiin asirratti yaada ulamaan dubbatan tokkoon kaasuu fedhe namni bakka afuritti addaan qoodama tokko nama ilmii qabu ka ammoo aqlii hin qabne ilmii haffazee jira akkuma meeshaa ammayyaa irratti waraabamtetti ilmiin sammuu isaa irratti waraabamtee jirti haafiz almacluumaat jaaniin ammoo aqlii hin qabu inni lamadaa nama aqlii qabu nama qaroo faxinummaa qabu kammoo ilmii hin qabne inni sadaffaadha nama ilmii hin qabne aqlii hin qabne sun kakka beeladaa jechu kakka waan aqlii hin qabne jechu inni afraffaa nama ilmii qabu ka aqliidhaas itti qabu caalima hayyuu caalima caaqila caalima qaroo jechu kanarratti sheekul islaam ibnu taymiyaa akkini jiru kitaaba isaa keessatti ليس من العقل أن يعلم الخير من الشر فقط بل يجب أن يعلم خير الخيرين وشر الشرين عالمته فنمني خيري في شر الدم بيخون قفتين قيامتي يجا خيري لما نرى خير خيري بيخو شري لما نرى خير شري بيخو خناتو نمر الدرك مملي علمي بيخو قفامتي يجا شيخ الإسلام كتاب ساخي ستي مالف جنان شريان إسلاما والنسين الرجارمتي waan ummata bu'aa qabu fiduu bu'aa san guutuu rakkoo hambisuu yookaan xiqqeessuu irrisuu kanarratti shari'aan islaamaa jaaramtee je namni hujii isaa keessatti waa hojjechuu keessatti waa dhiisuu keessatti bu'aa shari'aa san yookaan rakkoo shari'aadhaa san madaaluu hin danda'in caalima jechuun hin dandeemu caaliman ja'amuu je akkasumas aaqila jechuun nama bu'aa irra bu'aa qabu madaaluu danda'e sharrii irra sharrii madaaluu danda'e yeroo bu'aan lama walitti dhufe harra bu'aa goruu danda'e yeroo sharriin lama walitti dhufe sharriirraa ka irra sharriirraa goree sharritti illee hanga goru takkatti jechuudha akkana jeeti sheekul islaam ibnu taymiyaan kitaaba isaa keessatti dubbate fakkii kanaa hoggaa fakkii godhu akka nama waajibaa fi sunnaan hoggaa walitti dhufe waajiba sunnaa dura dursuu akka nama bu'aa mataa isaarra gabaabbatuu fi bu'aa namatti dabruu danda'e hoggaa walitti dhufe bu'aa nama biraa dabru san caalchisuu danda'uutii je akkasuma sheekni ibnu sa'diin sheek ibnu sa'dii rabbi rahmata isaa godhu kitaaba isaa qawaa'idul fiqiyyaa keessatti maal je addiinu mabniyyun ala almasaalih fi jalbihaa waddar'i lilqabaa'ih diin islaamaa faayidaa irratti bu'aa irratti ijaarame bu'aa fiduu fi hammeenya deebisuu irratti yoo bu'aan lama walitti dhufeehu harra bu'aa qabu dursan yoo badiin lama walitti dhufellee harra badii xiqqaatu dursanii sanit dabranii waan juu dubbate akka afaan gariitti hoggaa makmaakan ka baxaam maxfoo ishaalaal jaansanitti akkaan hamaarra hallayyaa hamtuurra hallayyaa irra wayyaatu irra wayya akka nama je'uutti jechuu sheekul islaam ibnu taymiyaan ammas kitaaba isaa keessatti kije allabiib izaa badaa min jismihi maradaani mukhtalifaani aaqilli namaa qaroon namaa yoggaa dhukkubni lama isa qabe dhukkuba sanirraa ka irra hamaa dura wallaanaa ka irra hamaa doktora illee yoo gaafatan doktorri nama tokko keessa dhukkubni lama yoo walitti qabame ka yeroof irra hamaa ka isa jarjersu san wallaalanii kaanit deebi'anii jaan kanaaf obboleeyyan kiyya wanni miidiyaa hawaasaa irratti deemaa ture dhimma dhiyoo tanaa irratti warra amantaa takka qabu ka bakka lama bahee irratti wanni deemaa ture waaqica beekuu qabna wanni sun amantaa osoo hin ta'in dhimma siyaasaati ammas dhimma qoomiyyummaati eenyummaati sabummaati akkasumas
dhimma biyyummaati, dhimma gabrummaati, dhimma roorrooti, nan roorrisan, itti roorrisan waan ja'uuti. Dhimma kana malee dhimmi dhimma amantaatii miti, amantaarra wal dhabeetii miti jechuu jarri. Kanaaf dhimmi waan san deeggaruutillee namni waan san deeggaralleen dhimma amantaa deeggaruu osoo hin ta'in dhimma siyaasa san deeggaruu, dhimma wantoota amma dubbanne kana amantaa miti wantoota kana jenne kana dhimma waan kana deeggaruutii jechuudha. Kanaaf akkasitti yoo hubatame irra gaariidha. Wanni niin dargaggoota keenya warra sooshaal miidiyaa irratti hawaasa barsiisaa jiruun dhaamuu barbaadu. Dhugaadha kheyri jirtan, waan gaarii hojjechaa jirtan. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Ammoo waan dhufu kana ija teessan qofaan hin laalina. Ija ulamaatiin ilaala, ija hayyootaatiin ilaala, ija nama guddaatiin ilaala. Akkas ija teessan qofaan hin laalina, ija nama maddii isin jiruutiinis ilaala. Akkuma agartanitti anumaa arge, likki akkaanan itti arge kanaa sirri jettaniin fudhatina. Kana daran waa garii ija siyaasaatiinis ilaala, ija hayyootaatiinis ilaala. Wanni namni badii dalage akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti dubbatutti walikullin darajaatun mimmaa camilu, namu akka hujii isaatti sadarkaan jiraaf jeesanitti badiilleen sadarkaa qabdi. Namni badii hojjetulleen sadarkaa qabaa jechuudha. Kanaaf waan dhiyoo tana deemamaa jiru irratti namni gariini gammadee gammachuu isaa mul'ifate. Gammachuu maa mul'iftan je'ee kuun morme. Gammachuu yoo mul'isin yoo hin gammadin gadduu qabna. Adii yoo uffatin gurraacha uffachuu qabna. Gadda mul'isuu qabna. Maaliif gammadde yoo hajjettan taate makmaaksa tokko jira afaan Oromootti bofa mataan garamii jennaan nama itti aanuutu beekaa jaan kattichi aanuutu mataan gamana moo gamasii beeka. Sharrii warra sharrii san warra itti aanuu beeka. Ammoo hoggaa quraana san fassarrees akka malee fahamte, akka malee fassarte, dubbiin siin galle, badii gurguddoo dalayti, akkasii miti jechuu dura waan kana sirritti qaqqabaa laala, waan kana walitti madaalaa laala. Aqlii teessan qofaan hin laalina. Aqlii culamaa'iitiin, aqlii hayyuutiin, aqlii nama isinirra beekuutiinis madaalaa laala. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa suuraa Ruum keessatti waan jee غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ummanni Ruum lafuma as dhiyoo Faarisitti biyyuma isaanii dhiyaattu keessatti yookaan biyya Arabaa tanatti dhiyaattu keessatti injifataman. Erga injifatamanii injifachuu taa'anii jee dubbate Rabbiin. Ruumii fi Faaristu wal lole. Ruumis adawwii muslimaati, Faarisis adawwii muslimaati. Ruum jechuun namni ifiniif yoo jiraatu taate Ruum jechuun ummata warra Tooraatii fi Injiili dur kenname, ummata amma arra jiru kana jechuun Ruum jechuun isaan kana. Warra ahlal kitaab jechuun isaan kana. Ruum jechuun warra yeroo sun keessatti mootiin isaanii Hiraqlaati. Kitaabni hedduun seenaa isaanii dubbatu. Akkasuma Faaris jaaniiti irra jabduu duwala ardii rabbii tanarra jirtu, irra jabduu mootummaa yeroo san keessatti dachii rabbii irra jirtu, ummata ibidda gabbaru, mootiin isaanii yeroo san keessatti Saabuur nama jaamu ture. Qureeshii fi Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wal dhawaa turan. Qureeshiin warra taabota gabbaru, wasana gabbaru. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam warra amantaa diina himatu, diin qabu, warra diinii fi warra dhagaa fi muka gabbaruutu wal dhabe. Yeroo kana wal dhabbii isaanii kana keessatti yeroo isaan lamaan wal dhaban kana keessatti Faarisii fi Ruum ka isaan kana laallanne jarri lachuutu wal dhaban. Wal dhaba isaan lamaanii kana Faaris. Qureeshiin Faaris deeggaraa turte. Muslimtoonni immoo Ruum deeggaraa ture. Yaadaan jechu. Yaadaan osoo dhufanii wajjin loluun ta'in. Gaafa Faaris Ruum injifattu Qureeshiin ni gammadde, ni dhiichifte. Akkasumatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbatee wahii amataa keessatti wahii amataa fi bid'i siniin je bid'i siniin jechuun ama sadirraa haga ama sagaliitti jechuudha. Jidduu kanatti injifachuu ta'anii lillahi al-amru min qablu wa min ba'du yawma idhin yafrahu al-mu'minuun jee Rabbiin dubbate. Lillahi al-amru dubbiin tanuma Rabbiiti. Waa hunda Rabbii harkaa qaba. Min qablu osoo jarri kun hin injifatiniis wa min ba'du eega jarri injifataniis takkaawu min qablu wa min ba'du jechuun waa cufa duras waa cufa boodaas dubbiin tarabbiiti. Yookaan waan dabreef duraas waan ganaa dhufu duubaas dubbiin tanuma Rabbiiti. Wa yawma idhin guyyaa Ruum deebitee Faaris injifattu san guyyaa mootummaa Ruum mootummaa Faaris guddoo san injifattu san yafrahu al-mu'minuuna mu'mintoonni ni gammadanii. Maaliif gammadan?
moo ruumtu muslima moo ruumtu islaama jaalata cuftinu adawwii islaamaati lachuutu adawwii garuu sadarkaan ruumii fi faaris jibba islaamaa qaban irratti faaristu irra jabduudha humnas faaristu irra qaba islaamatti karra as dhiyaatu ruumtu irra as dhiyaata gara miyyoo jettan gara kitaaba qofa himatuutiin jechu ammas faaris warra diinni rasuulaa sallallahu alaihi wasallam deeggaru tahuudhaan jechu kanaaf rabbiin suuraa tana keessatti akkasit dubbate gaafa muumintoonni gammadan san maaliin gammadan jennaan binasrillaahi rabbiin ruum faaris injifachiisuudhaan nasrii rabbiitiin nasrii rabbii jeen kaafira lama wal injifateeni nasrii rabbii jeen yansuru man yashaa'u rabbiin abbaa fedhe injifachiisaa wahuwa alcaziizu rahiim rabbiin injifataan injifatamne rahmata qabu sanii je asitti wanni shabaaba keenyaaf ibsuu barbaadu wanni ummata keenyaaf ibsuu barbaadu mu'mintoonni guyyaa jarri kaafiraa lamaa wal injifate gammadan san walaa'aa fi baraa'aa ni dhabanii moo kaafira jaalatanii islaama jibbanii islaama waa walaa'aa baraa'aa ja'amurraa maalturraa irrate inumaa ulamaan islaamaa akkam jaan adawwii keetitti gammaduun walaa'arraa takmilaa walaa'aati jaan takmilaa walaa'aa baraa'aati jaan islaama jaalattee islaamummaa jaalattee warra islaamummaa hin qabne san jibbuu waan guuturraayi asitti gaafiin an kaasuu barbaade ruum muslima kaafira faarisoo kaafira lamaa wallole kaafira lama wal injifatetti islaamni gammade maaliif gammadan waan irra wayyaatiin qaba jechu haruum kun kanaafu isinii haa iftu dubbiin tun jarri lachuutu adawwii muslimaa ta'uun jarri lachuutu kaafira ta'uun jarri lachuutu ka musliman jaalanne ta'uun kaafira tahee kaafirri muslimani jaalate jechuun rabbiin quraana keessatti hime isintu isaan jaalata malee isaan isin hin jaalatanii je kanaafu makmaaksa afaan oromootti kijaan gabrittiin gargaarsa argatte maal dhoysiti jaan majii dhoysiti jaan moo maarree willee yookiin waan daakanii san dhoysitii jaan asirratti tafsiira irratti ulamaan islaamaa wanni dubbatan wanni muuminni gammadaniif ruum warra kitaabaati faaris warra kitaaban himanne ka kitaabuma himatu kaafira ta'uus inni sun injifachuuf jecha islaamni gammadanii jaanii dubbatan yoo akka ruum faaris injifachuu teessu waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti himeef saniif muslimtoonni dubbiin tun dhugaa ta'uuf gammadan isaan keessa Abuu Bakri rabbi isarraa haa jaalatu inumaa yeroo san keessatti qumaarrinis dhorgaan turre yoo ruum faaris in injifanne jee jaraa wajjin gaala hedduu kanneen wal qabsiisanii amanni muraasni dhumee lammaffaatti ide'ee guyyaa ruum faaris injifattu iyyee fiigee lallabee gulibatin ruumu fi lallabee ayata kana qara'aa ture ummata keessatti akkasi gammachuu isaanii mul'isaa turan kanaaf gammadanii jechuu sadaffaa adawwii keetirraa karra jabaa cabuufis kaambiin adawwii cabuufis ni gammadan waan kana tartiibaan an afaan oromoottiin hiike malee ulamaa'uma islaamaatu mufassirtootaatu akkana tartiibaan dubbate asirraa wala'aa fi baraa'a jechuun dhugaa aqiidaa islaamaati jaalalaa fi jibba jechuu jaalalaa fi jibbi bakka sadi qoodama jaan ulamaan nama yeroo hunda jaalattu guututti nama rabbitti amanee khayrii dalage nama haga badii isaatiin jibbitee haga gaarumina isaatiin jaalattu nama gaarii fi badii qabu jechuu nama immoo rabbitti kafre ka guututti jibbitu jibbi isa kanaa sadarkaa qaba akkaataa qaba jaalala xabiicii jira jaalala immoo qalbiidhaa ta amantaarraa nama baaftuu jira fakkeenyaaf nama tokko jaalattee gam tokkoon jibbu jechuun nama muslimaa tokko ka rabbitti amane yoo hati haddiirra dhaabdee deebi'ee ammas miskiina ta'uu isaatiif hogguu rahmata gootuuf gam tokkoon jaalattee gam tokkoon qixaaxxe jechuu akkana nama gar tokkoon jaalattee gar tokkoon jibbitu nama guutumatti jibbitu jibbi kun ammoo jibbaa jechuun waan hujiidhaa qofaa miti waan qalbiidhaati ta amantaarra nama baaftuu jira ta amantaarra nama baafnee jira kaafirummaan kunu lama kaafira muhaaribii jira kanamaan lolu kaafira namaan hin lollee jira kanamaan lolu kunu bakka hedduu qoodama kaafira amantaarra wal lolteen kaafira waa'ee diinagdee irratti wal lolteen kaafira siyaasaarra wal lolteen kaafira hawaasummaarra wal lolteen kunu wal loluudhaaf jecha kaafira amantaarra wal lolte sanii wajjin tokko ta'uu hin danda'u inni nu adda adda jechuu
jaalalti jaalala qalbii yoo taate qalbiidhaan nama tokko kaafira kufrummaa isaatiif yoo jaalatte amantaarraa baata. Yoommoo wanni ati jaalatteef tola sitti ooluuf ta'e gaarii sitti dalaguuf ta'e jaalalti keessun akka macsiyaa akka dilii ilaalamti malee kufrummatti hin laalamtu. Akka kufrummaatti hin laalamtu. Mee waan takka fakkii isinii haa kaasu namni tokko karabbitti amane yoo nama kaafiraa tokko wajjii wallolee namni kaafiraa nama muslimaa san zallame muslimaa tumsuu waajiba dirqama. Yoo muslimtichi kun kaafira san zallame yoo wanni ati sirra jiru maali? Moo wajjin zallamtaa? Zulmiin haraami. Kaafiras tahee muslimas tahee akkanuma lafaa kaatee nama zallamuun haraami. Yoo nama kana kaafiraa walumaanin wajjumaanin isuma jala ciisu kana jala dhawa jette zulmi wajjin dalayde lakki hoggaasan irraayin qaba takka kanuma muslimaa kanuma kaafiraa kanaan gargaaraa yoo jette asittuu deebisaa kannite jechuudha. Kanaaf hadiisa ittaquu dacwata almazluumi juusan du'aayii mazluumee sodaadhaa juusan riwaan garii wayin kaana kaafiran jette. Ulamaalleen caammiidha wayin kaana kaafiraniin kun kaafira tahuus gargaaruu du'aayii mazluumee qeebalamtuu ta'uun beekamaadha jaaniin. Kanaafuu obboleeyyan keenya waniin asitti isinii ibsuu barbaade Sheikhul Islaam Ibnu Teemiyaan jaalalti kaafiraa yoo diiniif jecha amantaa isaatiif jecha jaalatan amantaarraa nama baaftii je yoo jaalalti tun jaalala amantaaf hin ta'in taate imaana kee irrifti malee amantaarraa sin baaftu. Fakkeenyaaf nama rahima ta'u kaafira abbaa kee kaafira yoo jaalatte takkaahuu ilma kee kaafira yoo jaalatte yookaahuu jaartii ta'e ahlal kitaabbaa fuutee jaartummaadhaaf yoo jaalalti sirraa argamte jaalachuun sun amantaarraa sin baaftu yoo imaana kee sirraa irrifte malee. Ragaan kana Haaxib ibn Abi Balta'aa jaanii Nabi Muhammad faan alayhi salaatu wasalaam isaanii jara kaafiraa dha'uu deemu dabdaabbee waraqaa barreessee iccitiidhaan ergee waraqaan sun irra qabamte. Gaafa waraqaan irra qabamte yaa ergamaa rabbii an kufrummaaf waan kana hin dalayne amantaarraa deebi'uufis hin dalayne jaruma kana biraan harka kaayyachuu fedhee ijoolleen achii qabaa warraan achii qabaa isaanoo biraan harka kaayyachuu fedhee jeen isa kufrummaa nam tokkolleen itti murteessine. Kanaafuu wanni kanarratti ragaa ta'u hedduu jira. Kanarra isin ajaa'ibsiisu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam maal jeen quraana isaa keessatti laa tahdii man ahbabta walaakinna allaha yahdii man yashaa nama jaalatte qaceelchuu hin dandeessu jeen adeera isaa Abuu Xaalib baanee akka inni jaalate ragaatti bahe. Akkas jechuun ammoo amantaarraa isa baase dili dalaga jechuu miti jaalala xabiiciiti jaalala namni rahima jaalatu jechuu kunuu ragaadha. Aayata reefu dubbadhe isin ummata kana ni jaalattanii isaan isin hin jaalatanii jechuun sunu akka jaalatan jaalalti akka jirtu sunu ifa baase. Kanaaf haqni firaa firri sirraa qabu haqni rahimni sirraa qabu kufrummaadhaan hin badu. Haadha abbaa kee haa ta'u ilmaan kee haa ta'u obboleeyyan kee haa ta'u kanallee akkanatti addaan baasanii ilaaluun dirqama. Yataamaan miskiinni rakkataan nama rakkataa gargaaruun akkuma rabbiin quraana dubbate wayuximuuna axaama alaa xubbii miskiina wayatiima wa asiira nyaata osoo jaalatanii midhaan osoo jaalatanii yataamaa gargaaran miskiina gargaaran boojiyamtoota gargaaranii jee rabbiin dubbate. Boojiyamtoonni yeroo sanii kaafira sanitti tola ooluun muwaalaa fi mucaadaarra naman baasu. Asitti shabaabni wanni beekuu qaban islaamummaa keessatti islaamummaan rahmata qabdi rifqiidha qabdi namaa laafuu qabdi rahmata namaa godhuu qabdi. Rahmata islaamummaan qabdurraa gaafa ummatarraa gibira fuudhan islaamummaa keessatti ijoollee irraan fuudhan dubartii irraan fuudhan maraataa irraan fuudhan hiyyeessa irraan fuudhan inumaa hiyyeessanii kennaniifuu beeytal maalirraa islaamni kennaafii ture. Akkasuma ammas manguddoo irraan fuudhan nama ijaan hin garre irraan fuudhan dhukkubsataa irraan fuudhan isaanuma san irraa fuudhuu dhabanii rahmata godhuufiin sun amma muwaalaa fi mucaadatti namni addaan hin baafatin ka addaan hin hubatin nama kaafira jaalatee jechuu fudhata. Rahmata godhuufii fi jaalachuun adda. Akkasuma fira kee wasaaxibuhumaa fi duniyaa macruufa haadha abbaa kee duniyaa keessatti akka gaaritti wajjin jiraadhu jechuun sunis nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam Abuu Xaalib gaafa dhukkubsate dhaqee gaafachuun tola nama kaafiraatti ooluun gaariitti dalaguun keessaahuu nama namaan hin lolle rabbiin quraana keessatti dubbatee laa yanhaakumullahu an alladhiina lam yuqaatiluukum fi ddiin rabbiin warra diina keessatti isinin hin lolin ولم يخرجوكم من دياركم خبيتي سن الرئيسين باسن الرئيسين دوركم مال إساني تلو أولو إساني وجين حق دلقو جي رب القرآن خيسة دبته
ammas akkasumatti adlii wajjin dalaguu irratti nama isinii loleen firraa lolaa jeeti waqaatiluu fi sabiilillaahi alladhiina yuqaatiluunakum jee walaa tactaduu daangaan dabrina wasanan qaarina wasanan dabrina jeen kanaaf kaafirummaa wajji jiraatan kunu kaafira muhaarib kasiin lolu kasiin lolle addaan baasanii laaluun waajiba dirqama hukmiin kanaatis kophaadha zimmiyyi nama nagayaan taa'u ka wallolan qabneen ka ahaddiin taa'u nabiin sallallahu alaihi wasallam namni zimmiyyi ajjeese mucaahid namni ajjeese lami shurufkaa jannataalleen arku jee dubbate dhiigni isaa tiifamaa ta'u horiin isaa tiifamaa ta'u isaa wajjin haqa dalaguu tola isaanitti oolu mucaamalaa wajji jireenyi yaa jara keenya muwaalaa fi mucaadaan dhuga aqiidaa islaamaati islaamni rabbi jecha nama jaalata islaamni rabbi jecha jibba nama rabbitti amane rabbi jecha jaalate nama rabbi kafre rabbi jecha jibba sanii fi wajjin jireenya addaan baasa wajjin jireenya rabbiitu qur'aana keessatti dubbate laa yanhaakum jee irraa isinin dhorku jee dubbate inuma osoo jibba qofa tahe osoo cinnana qofa tahe osoo wajjin jiraachuu baatte akkamitti dacwaatti goota akkamitti asiyaamta rahmata gootee fi maxxanfattee tolatti ooltee bifa kanaan nama as dhiyeessita kanaaf wantoota amma dhiyootan miidiyaa irratti deemaa ture irratti gariin namaa dhugaa keessaa baabee daangaa dabreellee ni jira gamanaan daangaa dabrees ni jira hagamasiin daangaa dabrees ni jira waa cufa keessatti namni rabbitti amane wasata jidduu qabata karaa jidduu qabata ani shabaabaaf wanni niin dhaamu kanaafu waan laaltan hunda ija teessan qofaan hin laalina ija ulamaatiin laala ija hayyootaatiin laala ija caalimaatiin laala namni hundi ilmiin xixiqqoon abba miiti jaan namicha nama 99 ajjeese kanama 99 ajjeese rabbiin ni araaramaa jee dhufee gaafateeni 99 sun muslimuma muslima akkas taatote waa rabbiin sin araaramu yennaan ati si diddiigee mataarraa fuudhee dhibbaan guutee jaan ilmiin xiqqoon nama miiti abbarra miiti sibira dabartee hawaasa miiti kanaaf ulamaan mari'adhaa ulamaa gaafadhaa gaafa wanni gurguddoon akkanaa argamtu garam gorraa bakki nu dhaabbachuu qabnu kana keessa maali mawqifni keenya maal ajjannoon keenya maal ta'uu qabaa osoo ulamaa eeggatee shabaabni ulamaa wajjin deeme gaarii yaadajuun qaba anilleen warruma shabaabaa sanirraayi hanga ammaa obsaan na dhageeffachuu keessaniif galatooma tafsiirri ani fassare kun yoo tafsiira dogoggoraa ta'e bakka tana dogoggora ja'a dubbadha akkanumatti jumlatti sirrii miti dogoggoraa miti karaarraa baate akka malee fahamte namaan ja'anii nama fakkeessuun mataan siituu dogoggoraa if eeggannoo sanirra godhaan ja'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.